Ela akkuma argitan wajjin waan ammoo teestii goona kan teestii roonsi jedhu akkamiin akka inni nyaate horofaasaa akkamiin akka inni dursu kunimmoo daa'ima kootiitti wayne kunoo aadaa kana fakkaatu eenyuti farsoon kun hojjetamee jira ansin jechuu jaaladha qallaala kana eenyuun jedhu dhugaa waaqaa dubbachuudhaaf egaa kilaasii koo keessatti hojjedhee xiqqashuudha eenyu ishee waaw maashaallah jalaa dhugaa waaqa qallaala eenyuun jedhu Nageenyi jaalalli haraarri waaqayyo isiniif haa baay'atu kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota sarkaa lam jalatti argamtan marti keessaniyyuu akkam jirtu nagaadha nagaa guutuun qaba jira galata waaqayyo nagaan na bira jiru immoo darbeetiin birarreen akka jiraatu waaqayyo gooftarraa abdiin qaba isiniin jechuun jaaladha warreen nagaa ammaatti laayik sabskiraayib gochuudhaan na jajjabeessaa na duukaa jirtan marti keessaniyyuu galata guddaan irraa qabdu warreen chaanaala kanaaf haaraa taatan immoo iyyuu sabskiraayib taasisuudhaan gara maatii kootti dabalamaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa rammoyyuu maal jechuudhaaf deemaa jirra warreen as jirru fartoo naquudhaaf hin deemaatu jira na wajjiniin bu'aa hanga dhuma isaatitti isiniin jechuun jaaladha borosoo abbaa keenya uumaa keenya sillaasedha boruuf yoo nu dhaqqabe boruuf hojjannaa boruuf yoo dhaqqabu baate immoo iyyuu iftaan abbaa kiroosi aduu sanitti akka nu dhaqqabutti isiniin jechuun jaaladha maaliif akka inni nu daffeetti irshoo baay'isneetu ittiin goonu xiqqeessineetumatti goonu akkuma nu daffuuf yoo baay'ateen qomaxxoxa nama guba waan ta'eef iyyuu xiqqeessineetumatti goona yoo inni guyyaa tokkotti bilchaatee shaggaatee guyyuma tokkoon itti fufnaa yoo inni immoo guyyaa tokkotti eenyu ta'uu baate hanga guyyaa 3 kenninaa fi isiniin jechuun jaaladha. Egaa biyya odotee qixxaatu shanii ashaaroon kuranii geeshoo biqila wanta baay'eetu jira isiniin jechuun jaaladha asitti immoo maaliif malaan bishaan waaddudanii akkuma eenyu keenyatti ittiin bulla akkuma humna keenyatti ittiin jiraanna waan ta'eef iyyuu isiniin jechuun jaaladha achitti wantoota asitti immoo nu barbaachisan farsoo naquudhaaf hunda isaatiiyyuu qopheeffadhee isiniin jira hanga dhumaatitti na duukaa bu'aa laayik sabskiraayib gochuu hin dagatinaa sheeris naaf taasisaa isiniin jechuun jaaladha. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota kooyi egaa amma kallattumaan gara hojii isaatiitti galuudhaaf deematu jirra isiniin jechuun jaaladha. Egaa akkuma argaa jirtan kana tamara qopheeffadhee tamara cinaatti immoo shoonan qabaa jechuudha. Isinitti agarsiisa. Ashoo qaba asiitii egaa akkuma argaa jirtan tamariidha sukkaara reena seenan qaba asiimmoo irshoon qaba isiniin jechuun jaaladha. Asitti immoo bishaan koo qopheeffadhee isiniin jira walumaan isteeppii isaa deemna isiniin jechuun jaaladha. Kallattumaan gara bishaanitti dabalaa jechuudha. Akkuma argaa jirtan tamara qotti naqee annaaf itti dabalaa. Rammoyyuu amma eenyu keessaniitiin godhachuu dandeessu yoo goddanyoonni isin bira irraan akka goddanyaatiin ani kophaa kiyyan jira goddanyaanis na bira hin jiru waan ta'eef iyyuu kana arshoodha jechuudha. Ittiin baay'isu maaliif akka qomattoota barbaadu waan ta'eef iyyuu irshoon itti baay'ate as akka biyya keenyaa qorraa miti nu waan ta'eef iyyuu nu jalaa hojjechuu danda'a. Dafeetu nu jala qomattoota mooyyuu foolirree nu jala kennuu danda'a waan ta'eef iyyuu isiniin jechuun jaaladha. Annaa sukkaaras immoo ittiin baay'isuus amma eenyu keessaniitiin itti gochuudhaan akka fedha keessaniitti jechuudha. Maaliif fedhiin namaa gargari waan ta'eef iyyuu akkuma malkiin namaa gargari isinis immoo baay'istanii yoo eenyu gochuu barbaaddan akkasumatti yoo xiqqeessitaniitis immoo eenyu gochuu barbaaddan akkasumatti itti gochuu dandeessu isiniin jechuun jaaladha. Sarraan kanaaf akkamitti waliin hangaa Guanti waan kaawwannee akkan jedhamu guanti kaawwadhee hojjechuun jaaladhe lammaffaa immoo guanti inni waan ta'eef xiqqashuudha waan taateef bishaan inni kun baay'ee waan ta'eef itti ol darbisan jechuun jaaladha. Xiqqasitti godhee waliin gahee adaalee qabee madhuma isaa wajjina wajjin taa'anii inshallah shaggaa ta'u isiniin jechuun jaaladha. Bakka geeshoo irshoo fayyadamne bakka biqilaa sukkaara fayyadamne eenyu jedhee sukkuumee waliin gahee sanan jira jechuudha. Bishaan garuu eenyu barbaada ziyyaadaan nu barbaada jechuudha. Bishaanitti ittiin dabala na waliin turaa isiniin jechuun jaaladha. Maaliif ani immoo ofuma biyyaa kana eenyu godhe
oddoo keessa jira. Oddoo keessa dura isaa gurri tamarii ta'an ta'eef iyyuu tama isin bira immoo tamariin ambilchaatee yoo ta'e isin barbaadu isin jechuun jaaladha. Yoo immoo yoo an akka kanaatis ta'e akkuma barbaadanitti an dura isaa gargara nan hojjedha jedhee wanta hin murteessiniif eenyu ta'ee bulee gargara bishaan keessa buusanii ganama sana rakkisoo eenyu gochuu dandeechuu isin jechuun jaaladha. Amma burootitti kiddeen godhee bishaan keenya erga inni eenyu jedhee bishaan amma kun nagaadha erga murteesse akka eenyu kechanii isin hojjechuu dandeessu isin furdaa barbaaddan furdaa qallaa barbaaddan qallaa akka eenyu akka fedha kechaniitti dalagachuu dandeessu isin jechuun jaaladha. Maaliif inni kun amma baay'ee isaa furdaadha bishaan eenyu jedhee wal baata waan ta'eef bishaan xiqqoo ishiitti hin dabalaa kabajamtoota ho'i shaggaatee akka hin xaraxarasin hin jechuun jaaladha. Bishaan isaatti dabalee wajjinuma hin qadaannaa jechuun jaaladha. Akkuma argaa jirtan bishaan isa joogii tokkotti hin dabalaa jechuudha. Dabaleera. Kana booda amma boruutitti waliin arginu inshallah boruutti kaa'ama. Waaw maal keessaa farsoo rooyin irraa nam'e garbuurraa nam'e. Akkuma argaa jirtanii erga kana goonee amma hin qadaannaa amma boruutti hin xummu jechuudha. Yoo eenyu jedhe immoo ilaalla akka inni dafeetti boru buqqisnee ilaalla boruutti nu gamoo ta'e hin dhornaa boruutti nu gamnoo ta'e immoo iyyuu iftaanti dabartana bultii sadiitti jechuudha. Noo erga hunda isaati iyyuutti goonee finne akkanatti namni goonee dhufuu qabna. Almuneemii dhandhabbatti goonee almuneemii yookaan immoo iyyuu jiraattiin shaffaafa jetti pilaastikii sanis ta'u almuneemis ta'u ani garuu almuneemiin fayyadamee isin immoo yoo fedha keessanii fayyadamuu dandeechu cufnee bultii tokko wayiniif bultii sadii jechuudha. Egaa kabajamtootaaf jaalatamtoota koo farsoo kaleessa hojjenneetu eenyu walumaan qadaannee dhiisne arrammoo walumaan buqqisnee tolaalla. Wajjiniin turaa isiniin jechuun jaaladha. Akkana fakkaata. Oh my god. Maal jedheen isinitti himuu danda'a? Kana jechuu isaan danda'u. Farsoo garbuu caala dhugaa waaqa. Akkamatti eenyu ta'e. Amma immoo walumaan eenyu goona adda baasna. Kadeecha muka isaatis adda hin baasnu. Akkasumatti eenyu goona. Dhiisnee waan ta'eef iyyuu asitti xallaluudhaafani deematu jira. Innaa silkii eenyu gochuun natti mijatu waan ta'eef iyyuu xallaleetinan isinitti agarsiisa isiniin jechuun jaaladha. Egeroon naqinaayii na wajjiniin turaayii isiniin jechuun jaaladha. Kunoo akkas bareedila akka eenyutitti jechuudha. Dhugaa akka farsoo garbuutitti ta'e. Addaan qoodee isinan bishaanicha isaa fudhadhe bishaanii miti kan farsoo koo keessaa fudhadhe. Isa kana immoo yoo akka eenyutti dhiisee jechuudha. Diddifaa fi farsoo adda baasee jechuudha. Akkuma argaa jirtan maaliif inni kun booda gizeen qicaniitu eenyu jiran akka hin rakkisneef adda isaa baaseen jira. Naannoo suusa as jira jechuudha. Gaafa maal jedhee isinitti akkamiin akka inni eenyu ta'e akkam akka eenyu urgaa isaa bichaan akkam eenyu akka nama godhu loon immoo jimmaa ta'ee eenyu ta'a. Fakkiisaatti eenyutti godhaa isiniin jechuun jaaladha. Kun haala kanaan qallaa lamatti farsoo keenya naqanneetu jirra isiniin jechuun jaaladha. Walumaan nanne kana guyyaa tokko keessatti jechuudha. Orofaa isaa akka farsoo boqqollootitti zinaa jedhee ta'e diiminni isaa immoo akka farsoo garbuutitti ta'e isiniin jechuun jaaladha. Kabajamtootaaf jaalatamtoota koo egaa laayik sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jechuun jaaladha.